paartileen hedduun isa nyaachuuf teettee wal qindeessuu jirti. Uummata Oromoo irra sagaleen argannaa jettanii yaaddu immoo waan jettanii yaaddu. Lamma dubbii rakkoon bakka kana jirti. Tokko gaafii Oromoon deebifnee an jedhu. Gaafilee ijoo siin jedhu. Gaafilee ijoo ka deebifni jiran. Gaafii ijoon Oromoo maalinni yoo naan jette naan. Namni biraa akka biraatti fireem godhuu danda'a. Gaafiin Oromoo ijoon Oromoon bilisummaa argate dimokiraasii argate waan barbaade ofiisaati. Waan barbaasa bedhe feek namni dhamuu jiraaf saayyaa gamma. Waa yeroo hin qabneef malee. Namni yoo seera cabse. Ani isin hidhames. Ati isin hidhamte. Seera eeguun dirqama. Kun biyya birattuu biyya kamittuu akkasuma. Inumaayyuu biyya kanatti namni seera cabseet odoon gaafatamiin afaa jira malee seera yoo cabsan akkas. Paartiilee biraatii wajjin immoo ka jiru. Nuyi uummata Oromootiif waan hojjenne qabna. Waan hojjennu eenyus qabna. Waan kana itti himan. Namuu dhufee ni mata sagantaa ofii. Waliin dorgomna. Waliin dorgomna. Oromoo waan barbaade abbaa barbaade filata. Oromoon nu malee nama biraa hin filiinii hin jennu. Ammoo gaafa dhumaati Oromoon nu filateettanii yaaddu akkamitti ilaaltu? Guutuu jechuun filannoo 2020 injifannettanii full confident taatu. Maal jechuudha gaafiin akkana? Gaafiin akkanaa bee ofiifuu nu filateettanii yaaddu jechuun maal jechuudha? Nu filatu innee akkamitti itti deemu? Nu filatu innee kayaannu? Sagantaa maa bafan? Egaa nu filatu innee kayaannu maaliif yaani qophii filannoo goonu? Jechuun sun bar jalqabumarraa akka yaadamni isaa dogoggora yaadamni akkana. Nu filataa hin mo'annaa. Nu qofa miti bar namuu mo'adhaa na filataa jedheetti dorgomu nu qofa doon ta'in. Namummaan beeziin isaa Oromoo keessa illee ta'in gaafa sagantaa isaa baasee dhaqu akkas. Nu immoo Oromoodhaaf wanni nu qabannee jirru. Agammaatittis hanqina qabnu wajjinu rakkina dogoggora uumne wajjinu laallee wanni nu Oromoof goone Oromoon san laalee waan ammas harka qabnu Oromoon laalee itti himannee namuu wajjinuu dorgomne hin mo'anne innee qabsoo goone. Biyyatti faca'aa jirtu kan akkamiin walitti qabannaa akkamiin ijaaramnee filannoo dhufu gubbaatti farra Oromoo kan karaa irraa gorsine Oromiyaa gosa barbaada. ብልጽግና በተሟላ መንገድ በእያንዳንዱ ግለሰብና ህዝብ የሚታይ ኢትዮጵያን ስሟ ከፍ ብሎ የሚነገር እንዲሆን በጋራ እንተጋ ማለት ፈልጋለሁ። አመሰግናለሁ። በዓል ምክንያት በማድረግ ከተለያዩ የሀገሪቱ ክፍሎች የተውጣጡ ተወካዮች በአዳማ ከተማ እየተካሄደ ባለው ሲምፖዚየም ላይ ተሳትፈዋል። በኢትዮጵያ ለዘመናት የነበረው ጭቆናን በማስቀረት ሁሉም ብሔር ብሔረሰብ እኩል በመሆኑ ማንነቱን ማሳየት መቻሉን ትልቅ ነገር መሆኑን በመድረኩ ተነስቷል። የባሉ አማና ካውላ በትልፋት ከናም ዳሎን ከኛ አኩመ ቀብሶተነ በራሪያ ሲንገሄ አመስ ወገንሰ ከነ ከበጃ መሉን ጎዴቢ አከን ወገነ ጎቹ ደንደው ለቀም ደርገጌይሲ ዲባሙራ ኒዶጀት መንጉዶሪሞ ኦምዲ ዛሪደ ጎርሳ ከነ እቲ ደም ነው ማያደይና አመራኮን አከሲ እንጅርቱ ፍራድ ደምና መንጉዶሌ ፍራን ዲም ማሊፍ ዲምና rakkon jirtu tan namoga shantama furtama alagale ilmaan hin qabne harra Oromoo way baate enne achin darbin arralle nu fayyadan parlama keessa nu fayyadan beekumsa qaban muuxannoo qaban